Welcome. This one is chapter 2 of data collection and the presentation, which is statics, which is very important chapters for you guys. So jirra jirtu harka fuune akkam jirtu kuni statics boqonnaa lammaffaa. Boqonnaa tokkoffaarratti waan wayii akka bartan statics maal akka ta'e, statics maaliif akka fayyadu, eessafaa fayyadamuu akka dandeenyu, saayintistoonni garaagaraa statics bifa kamiin hiikan kan jedhu ilaallee turre. Har'ammoo chapter lammaffaa data collection and the presentation kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf warroonni channel keenya faaraa ta'an channel keenya subscribe gochuun jalqabaa. Warroonni tutorial videoon keenya isinitti tolaa jiru immoo tutorial keenya kana nama biraa hedduu bira akka ga'u like gochuudhaan jalqabuu akka hin daganneenna kallattiimaan gara tutorial keenyatti seenne jechuudha. So this one is data collection or types of data and the data source. As you know, data mean that simply data is collection of related factors and the figures from which a conclusion may be drawn. Enough data jechuun related of figures yookaan immoo walitti qabama figure garagaraa yookaan immoo fact yookaan dhugaa garagaraa yoo ta'u bakka tokkotti walitti qabuudhaan conclusion wayii yookaan immoo generally summary wanta tokko irraa ga'uudhaaf kan immoo gudunfaa wanta tokko irraa ga'uudhaaf kan itti fayyadamnu suni data jennaan jechuudha. Data karaa biraatiin raw fact jechuudha. Raw fact yookaan immoo dhugaa dheedhii kan gara information itti hin geeddaramne garuu gara information itti geeddaramu kan danda'u jechuudha data jechuun. So it is a sets of different values of variables. So different sets of variables is known as data. And they derive as a result of the process of measuring, counting and observing. Kanaaf data isa arganna yookaan immoo isa fiduu dandeenya. Measurement tokko tokko irraa yookaan madaallii wanta tokko tokko irraa lakkaawii yookaan immoo wantoota lakkaa'aman irraa lakkaa'uudhaan ta'uu danda'a yookaan immoo observation yookaan immoo ijaan laaluutiin data generate gochuu ni dandeenya jechuudha. So this statistical data therefore refer to those aspects of a problem situation that can be measured, quantified, counted as well as classified. Kanaaf data yookaan statistical data jechuun gabaabumatti problemii tokko keessatti yookaan immoo problemii tokko furuudhaaf data nu fayyadu yookaan immoo faaktii nu fayyadu kan measurement irraa yookaan immoo lakkoofsaan ibsuu kan danda'amu fakkeenyaaf quantified lakkaa'amuu kan danda'u akkasumas qoqqoodamuu kan danda'u jechuudha data jechuudha. So the variable means a certain characteristics which changes from object to object in the time to time. Variable wanta jijjiiramu tokko jechuudha. Sa'aatiidha yookaan immoo object irraa jijjiiramu wanta danda'u tokkoon variable jennaan jechuudha. Any object subject phenomena or activities that generate data through it is termed as variable. And another order variable is one that shows a degree of variability when successive measurements are recorded. Successive measurements are recorded when data garagara record gaafa boon variable garagara argachuu dandeenya. Degree of variability in data garagara yookaan immoo data jidduutti garaagarummaan jiru suni measurementii successive yookaan immoo walitti fufiinsa measurement yookaan measure gaafa goonu data argannu sanaan it is variable jechuu dandeenya jechuudha. Variable jechuu dandeenya. Actually we have two types of variable data kan yookaan immoo types of variable data bakka namatti qooduu dandeenya. Quantitative data and qualitative data jechuudha. Quantitative jechuun kan lakkoofsaan ibsamuu danda'u gaafa ta'u, qualitative jechuun garuu kan lakkoofsaan hin ibsamne jechuudha. Quantitative data are those that can be quantified in definite unit of measurement and it is the data that can be measured or studied numerically. Numerically jechuun lakkoofsaan waan ibsuu dandeenyu sanaan maal jennaani? Quantitative data. This refers to the characteristics whose successive measurement yield quantifiable observation. So, quantitative data gaafa jennu data lakkoofsaan ibsamuu danda'u jechuudha gabaabumatti. Example, balance in your checking account. Baankii keetii irratti maallaqni ati qabdu hammam akka ta'e beekta. Kanaaf wanta lakkaa'amudha jechuudha. Umriin kee yookaan umriin namaa saffisni konkolaataa tokko akkasumas hammi daa'immanii faamilii tokko keessa jiru lakkoofsaan ibsuu waan danda'amuuf data akkanaatiin quantitative data jechuu ni dandeenya jechuudha. Depending on the nature of the variables observed for the measurement, quantitative data can be further categorized as continuous and discrete data. Data kana yookaan immoo quantitative data kana
variability isaarratti hundaa'uudhaan bakka gurguddoo lamatti qooduu dandeenya. Continuous data and discrete data jechuudha. Continuous jechuun maal jechuudha? Discrete jechuun immoo maal jechuudha kan jedhu ilaalla. Continuous data jechuun represent the numerical value of continuous variable. Dataan dhaabbata hin taane tokko fakkeenyaaf 20.2 kan jennu yoo ta'e 20.2 20 something kan jedhu yookaan immoo lakkoofsi deesimaalii qabu tokko yookaan immoo wanti dhaabbata hin taane tokko maal jennaani continuous data jennaani jechuudha. This continuous variable is the one that can be assumed any value between any 2 points of the line segment, thus representing an interval of values. An interval of value. Dataan bifa intervaliitiin kaa'amuu danda'u continuous data jechuu ni dandeenya jechuudha. So example of continuous data gaafa laallu weights and lengths, heights, thickness, velocity, temperature, tensile strength, rainfall record, income represent a continuous variable data. Isaan kana fakkeenyaaf weight yookaan ulfaatina kee fudhatte fakkeenyaaf 50 something kg ta'uu danda'a. Sababa garaagaraatiin garuu 51 52 dabaluu danda'a gadi bu'uu danda'a. Dhaabbataa miti jechuudha. Lengths dheerinni waan tokko 20 cm yookaan immoo meetira tokkoof sentimeetira ganaa jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isaan akkasii sanaatiin maal jennaani continuous data jennaani. Fakkeenyaaf temperature 20 degree celsius ta'uu danda'a, 21 ta'uu danda'a, 20.5 ta'uu danda'a. Income nama tokko average jijjiiramaadha jechuudha. Dhaabbataa miti. Kanaaf hammi rooba waggaa tokko keessa yookaan ji'a tokko keessa roobu garaagarummaa guddaa qaba. Taatee akkanaa maal jennaani continuous data jennaani jechuudha. Inni lammaffaan discrete data jennaan. Discrete data are the values assumed by a discrete variable. Kanaaf discrete data jechuun immoo faallaa continuous sanaan fixed number yookaan lakkoofsa dhaabbataa wayii gatii akkasii kan qabudha. Fakkeenyaaf discrete variable that is one whose outcome are measured in fixed number is known as discrete data. Such data are counted data and these are derived from a process of counting. Yeroo baay'ee counting irra yookaan lakkaa'urra kan argamanidha. Which can assume only certain values and there are usually gaps between the two values. For example, the number of items possessing or not possessing a certain characteristics, the number of customers visiting a department store every day, the incoming flights at any airport, and the defective item in consignment received for sale, the number of car accidents, the number of students in Harar College. Fakkeenyaaf hammi barattoota Harar College keessa jiranii dhaabbataadha hin beekamu jechuudha. Lakkoofsaan hammana jennee ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf barattoota hagana tuqaa haganaa qaban hin jennu jechuudha. Number of car accident guyyaa tokko keessatti yookaan ji'a tokko keessatti balaan konkolaataa hammanatu ga'e jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf bifa kanaan exactly fixed number kan ibsinu yoo ta'e data sanaatiin maal jennaanii discrete data jennaani jechuudha. Discrete data jennu. Inni itti aanu qualitative data. Qualitative data are non-numerical variable and can't be measured. Kanaaf numerical yookaan lakkoofsa wanta hin ibsamne fi kan gabaabumatti measure gochuu kan hin dandeenye data akkasiitiin qualitative data jennaan. Examples include gender, religious affiliation and state of birth. Fakkeenyaaf gender fakkeenyaaf quantify gochuu hin dandeenye. Dhiirri lakkoofsaan meeqami? Dubarri amma lakkoofsaan hammi dhiiraa hagana jechuu dandeenya. Garuu saalli lakkoofsaan ibsamuu hin danda'u. Religious amantaan kee lakkoofsaan ibsamuu hin danda'u jechuudha. State of birth sannan kun qualitative data jennaan. So characteristic is qualitative in nature when it is observational defined not in terms of the presence or absence of certain attribute in discrete number. It refers to qualitative characteristics of subject or an object. Therefore, qualitative data gabaabumatti jechuun data that cannot be measured and that cannot be expressed in numerical value jechuu dandeessu. These qualitative data are further classified as nominal and rank data. Nominal data are the outcome of classification into two or more categories of terms or units comprising a small or a population according to some qualitative characteristics. So, data tokko categorize gochuudhaan bakka lamatti yookaan bakka sadiitti categorize godhee bakka tokkotti unitiidhaan kan keenyu ta'e daataan akkasii sanaan nominal data jennaan jechuudha. Example of nominal data gaafa laal keenyaaf students according to their sex saalaan dhiira dubara jennee categorize gochuu dandeenya bakka lamatti. Workers according to skill
skill isaaniitiin hojjettoota kan barate kan jiddu galeessa kanumaa hin baranne jennee qoqqooduu dandeenya. Employ according to the level of education. Hojjettoota dhaabbata tokko sadarkaa barnoota isaaniitiin kan barate certificate kan qabu, undergraduate yookaan degree kan qabuu fi mastersii kan qabu yookaan immoo post graduate kan qabu jennee qoqqooduu dandeenya. Marriage gaafa laallu kan fuudhee jira, kan hin fuune fi kan hiike jennee bifa kanaan qoqqooduu kan dandeenya. Number of football players and the ID number of student. Isaanan kunniin nominal data categorize gochuu waan dandeenyu kanaan nominal data jechuu dandeessu jechuudha. Note, the numbers nominal scale have no real numerical meaning. They are used simply to classify objects, persons or class characteristics. And the number which designate the various groups on the nominal scale may be interchanged without altering the essential information on the scale. Scale is an also jijjiirin nominally data sana yookaan immoo information sana osoo jijjiirin data sana order isaa jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Order isaa jijjiiruun ni danda'ama, garuu orderni sababa jijjiiramuuf garuu information achirraa argannu sun jijjiiramu hin qabu jechuudha. So the only mathematical operation permissible with nominal scale is counting the number of occurrences that have been classified into various categories of what? Divisible. The category should be mutually exclusive. Independent exclusive and homogeneous in terms of specific research project being studied. This one is the characteristics of nominal data and the one that we have to consider during classifying a data as a nominal. Data tokko nominal jechuudhaaf ulaagaalee kanneen yookaan immoo kiraateriyoota kanneen beekuun nurraa eegama jechuudha. Ni lammaffaa rank data. On the other hand, the result of assigning ranks to specify order in terms of integer tokko lama sadi jennee up to n kan goonu sadarkaan rank kan goonu yoo ta'e rank data jennaan. Rank may be assigned according to the level of performance in a test, contest and a competition and an interview or show. Tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jennee orderii kan qabsifnu yoo ta'e data sana rank data jennaan jechuudha. So the candidate appearing in the interview, for example, may be assigned and rank in integer assigned from 1 to 8 depending on their performance in interview. If the relationship higher, better, more performant holds for pairs of class, so that it can be complete ranks of ordering a class of arrays when they are ordinal scale. Anaaf orderiidhaan keenyaaf namoota hojiidhaaf qaxaraman interview erga goonee booda tokkoffaa kan ba'e, lammaffaa kan ba'e, sadaffaa kan ba'e jennee orderii qabsiisuu ni dandeenya jechuudha. Isa sanaan maal jennaani? Rank data jennaan jechuudha. Rank data. Plant breeder classifying plant as short, medium, tall, yes, dheerinaan akka fakkeenyaaf dheeraa, gabaabaa, giddu order according to the amount of education, certificate, diploma, bachelor, masters, PhD. Akkas jennee orderiin qabsiisuun kun nominal data jedhama jechuudha. Data source, inni itti yaadnu data source, maddi data ammoo eessa? There are two types of data source, primary data and secondary data. Generally, data karaa lamaan argachuu dandeenya. Primary data yookaan immoo secondary data. Primary data jechuun those data which are collected either by or under the direct supervision and the instruction of the researchers. Researcherii mataa isaa yookaan immoo under supervision isaa jalatti daataan collect ta'e osuma inni ilaalu maal jedhama? Primary data jedhama jechuudha. Such type of data original in nature and are generated by survey conducted by individual or research institution. Yoo baay'ee directly experimental data yoo ta'e yookaan immoo original data researcherii tokko collect godhe yoo ta'e that is primary data jechuu ni dandeenya. Also, primary data are not classified, tabulated and summarized as well as give the first hand information. So maal jechuudha? So are not classified, tabulated and summarized. Bifa classify gochuu, tabliidhaan kaa'uu fi summarize gochuu hin dandeenyu. Inni lammaffaa give first hand information. First hand information kennu dataawwan primary data gabaabumatti warroota first hand information sun information jalqabaa arganne jechuudha. So those data which do not already exist in any form of and thus have to be collected for the first time from the primary sources known as primary data jennaan jechuudha. Dataan sun sindura hin jiru taanaan yeroo jalqabaatiif collect kan goone taanaan yookaan kan walitti qabne taanaan data sanaan primary data jennaan jechuudha. Primary data jennaan jechuudha.
Secondary data can generally are those data which are not originated by the researcher but he or she obtains from someone else's records, which may include administrative records, establishment records, newspaper, journals, official records from the government or NGO agencies, books. So they are already exist in some form, published or unpublished. Data secondary data jennu already jira jechuudha. Data jiru sana data sana collect gochuudhaan research keenya kan hojjennu yoo ta'e yookaan immoo data namni biraa hojjete collect godhe kan fayyadamnu yoo ta'e secondary data jennaan. Eessa fa'aa arganna secondary data fakkeenyaaf administrative record ta'uu danda'a, establishment record, newspaper, gaazexaa fi joornaalii garaagaraa irra ta'uu danda'a, official record irra ta'uu danda'a, NGO garaagaraa irra ta'uu danda'a, kitaaba garaagaraa irra ta'uu danda'a, yookiin immoo data nuti suni publish ta'ee argamuu danda'a online journal irratti yookaan immoo unpublished ta'ee store ta'ee jiraachuu danda'a. Data akkana maal jennaani already secondary data jennaani jechuudha. So such data are classified, tabulated and presented in a suitable form. Data akkana yookaan secondary data classify gochuu dandeenya, tabulate gochuu dandeenya, present gochuu dandeenya. And lose their original value since they are put in a form of total average. Original unity. Maaliif already collect ta'anii asin biratti hojjetaniiru waan ta'eef they are not original. Can be obtained from journals, reports, government publication, research and organization. Maddi isaanii journalii ta'uu danda'a, reportii garaagaraa mootummaan reportii godhu yookaan immoo publicationii mootummaan baasu ta'uu danda'a, organizationiin tokko research garaagaraa hojjete ta'uu danda'a. Isaan akkasii sanaan we say that secondary data jenna jechuudha. When you come to application, use and the limitation of statics. So here the application of statics is in almost all field of human individual. As in dura jenne statics in bakka hin galleen qabu jechuudha. All encompassing course. Almost all human beings in their daily life are subjected to obtaining a numerical fact. Namni tokko guyyaa guyyaan namni kamiyyuu data wayii argachuu barbaada. At least fakkeenyaaf gatii waan tokko beekuu dandeenya. Inni kun the role of statics jechuudha. Applicable in some process, for example, invention of certain drugs, extent of environmental pollution. Data qoricha tokko argachuudhaaf argannoon garaagaraa statics barbaada jechuudha. Environmental pollution naannoon tokko bifa kamiin pollute jira kan jedhu beekuun statics barbaada. In industry, especially in quality control area, still statics is very important. This whole area is a place where statics is very important. The following are some use of statistics. One, it presents facts in a definite and a precise form. Data tokko yookaan dhugaa tokko bifa definite ta'een fi bifa dhugaa ta'een bifa sirrii ta'een ibsuudhaaf statistics nu barbaachisa. Data reduction, data resources, because data summarization are there, data curation are there, data presentation are, data analysis are there. Bifa sanaan data reduce gochuudha. Measuring the magnitude of variation in data. Garaagarummaan data gidduu jiru maal kan jedhu beekuudhaaf. Variation technical comparison, compare gochuuf. Estimating unknown population characteristics, amala beekamne population tokko keessatti beekuudhaaf. Testing and formulating hypothesis tokko test gochuuf akkasumas formulate gochuuf statistics nu barbaachisa. Studying the relationship between the two or more variable. Variable lamaa fi sanaa ol gidduutti hariiroon jiru maal kan jedhu beekuuf. Forecasting future event, especially for management. Forecasting future event for manager is very important. Therefore, forecast gochuudhaaf fuulduree waan tokko tilmaamuudhaaf statistics nu barbaachisa jechuudha. Statistics nu barbaachisa. Maalinni hanqinni isaa? Where is the limitation of statistics? Hanqinni isaa immoo maali? Fakkeenyaaf deal with only quantitative information. Quantitative information irratti yeroo baay'ee deals godha statistics. Qualitative irratti hanqina qaba. Deals with only aggregate of facts, not with individual data items. It is focusing on aggregate of facts rather than on simple individual data. Therefore, this is a limitation of what? Statistics. Statistical data are only approximately and not mathematically correct. The statistics yookaan data and statistics yoo baay'ee approximation exactly mathematically correct ta'uu dhabuu danda'a. Kuni limitation. Statistics can be easily misused and therefore should be used by experts. Sometimes misuse of data are there in statistics. Expertii garaagaraa hin ta'u taanaan namichi data sana fayyadamu misuse of data jiraachuu danda'a. Inni kun akka hanqinnatti ilaallama jechuudha. Akka hanqinnatti ilaallama. Kanaaf method of data collection ilaalla jechuudha asirratti. Method of data collection. On the basis of data classification, we do have classified method of data collection into two. Data collection mechanism karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Method of primary data collection fi method of secondary data collection jennee bakka lamatti qooduu ni dandeenya jechuudha. Method of primary data collection gaafa jennu
data which are primary in hand of the investigator can be collected by using the following method. Fakkeenyaaf direct observation. Kallattiimaan observe gochuun ilaaluun, interview hojjechuudhaan, questionnaire garaagaraa bittinneessuun primary data argachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf direct observation gaafa jennu this involves counting or observing the relevant facts, action or behavior of the people, objects and events in a systematic way. Kanaaf data tokko collect gochuu barbaadde yookaan bakka collect gochuu barbaadde sana deemtee exactly atummaan lakkaa'uutiin ta'uu danda'a, ijaan laaluutiin ta'uu danda'a, action isaanii ilaaluutu behavior yookaan immoo amala isaanii laaluutiin ta'uu danda'a, data tokko collect gochuu ni dandeenya jechuudha. Example, a manager of small shopping center wants to determine the density of consumers at various days and hours. He can go to the center of those time and count the number of customers or consumers. Fakkeenyaaf maanajarri tokko shooppii tokko keessatti kastamariin isaa hammam product sana fudhataa jira kan jedhu guyyaa tokko keessatti sa'aatii tokko keessatti hammam fudhataa jira kan jedhu shooppii sana keessa deeme observe gochuudhaan data generate gochuu ni danda'a jechuudha. So this one is direct observation. Kallattiimaan observe gochuutiin jechuudha. Inni biraa interview gaaffii gochuutiin. This involves contacting the desired person or respondent and ensuring their opinion concerning the area of interest. Kallattiimaan nama barbaadu sana yookaan immoo saampilii barbaadu sana kallattiimaan argachuutiin responsii isaarraa fudhachuutiin opinion isaa irraa baruutiin data generate gochuu dandeenya. Daataan bifa kanaan generate goonu primary data. It is a primary used to gain and understanding the underlying reason, motivation for the people's attitudes, preference and behaviors of the people. Yeah, it is primarily used to gain data one yeroo baay'ee sababa interviewtiin argannu fakkeenyaaf sababoonni garaagaraa what is the reason for something, motivation of the people's, attitude isaanii maal fakkaata, preference isaanii, filannoon isaanii maal, amalli isaanii or behavioral change isaanii maal fakkaata kan jedhu bifa interviewtiin baramuu ni danda'a yookaan immoo bifaaf gaafitiin daataan argamu primary data jennaan jechuudha. So asking for the information needed is the most widely used method in securing information. And this method ensures correct and reliable information if the investigator does not exercise any bias. Namichi data collect godhu suni biasii garaagaraa yookaan immoo loogii garaagaraa hageen hojjennetti data exactly information barbaannu isa dhugaa ta'e collect gochuun ni danda'ama karaa interview kanaan jechuudha. Karaa interview kanaan akkas goone it can be undertaken by face to face wal argachuutiin ta'uu danda'a interview kan goonu yookaan immoo silkiidhaan yookaan bilbilaan gochuu dandeenya. Example, to determine whether it is a new product is favored by the people or not, the company may randomly pick a telephone number and ask the opinion of the respondent. Fakkeenyaaf kaampaaniin tokko product tokko oomishe product sana kastamarii bira erga geesse booda kastamariin product sana irratti gammachuu qabu moo hin qabu kan jedhu bilbilaan randomly kastamaroota isaa keessaa tokko tokkotti bilbilee data argachuu ni danda'a jechuudha. Data argachuu ni danda'a. Adeemsa kanaan dataan argamu primary dataadha. Karaan inni itti argames interview telefoonii interviewchi kan adeemsifame garuu bilbilaanii jechuudha. Inni biraa written questionnaire barreeffamaan gaaffii afaaniin gaafannu san barreeffamaan namootaaf kennu. Look, the method in which the researcher prepare a number of questions and distribute it to the respondent to record their answers and give it to the data collecting agency. Yeah, barreeffamaan gaaffilee garaagaraa erga qopheessine booda kallattiimaan respondentiidhaaf yookaan immoo namoota gaaffii sana deebisaniif kennina jechuudha. Sana booda data sana collect gochuutiin gara data collecting agencytti geechinii data sana create goonee boodarraa we get some result from that data. It is a method which widely applicable in most statistical investigation. Yeroo baay'ee questionnaire bakka hedduutti ni fayyada jechuudha. So in order to get a high response rate, the question should be brief and easy to answer. Yeah. Deebii bareeda argachuudha yoo barbaadde gaaffii qopheessitu yookaan immoo questionnaire qopheessitu briefly akkasumas easy to answer akka ta'u yookaan immoo deebisuuf akka salphatutti gaafachuu barreessuu qabda jechuudha. Thus the questionnaire is printed form containing the list of important and pertinent questions relating to the problem. Gaaffilee garaagaraa kan problemii ati solve gochuu barbaaddeedhaan relate ta'an qopheessuudhaan dhiyeessitaaf jechuudha. Can be conducted by using face to face
qaamaan deemtee questionnaire sana kennuudhaan ta'uu danda'a, emailii gochuudhaan ta'uu danda'a, yookaan immoo poostaadhaan erguudhaan ta'uu danda'a jechuudha. Poostaa adreesiidhaan erguutiin namichi deebii sana deebisee immoo akka deebisu gochuu emailiidhaan erguutiin deebii walitti sassaabuu dandeenya jechuudha. Internetii garaagaraa fayyadamuudhaan. Yeah, simply by different software and the different social media, you can send your questionnaire, then you have to collect the answer. Kenya, if I want to know the factor that affect Haramaya University student academic performance, he or she may prepare questions and distribute to the Haramaya University student. Argitee fakkeenyaaf namni tokko barattoota Haramaya University keessatti baratan irratti dandeettiin isaanii yookaan academic performancein isaanii faaktarii maal fa'aatiin affect ta'aa jira kan jedhu baruu yoo barbaade gabaabumatti questionnaire qopheessee barattoota Haramayaaf bittinneessuudhaan deebii isaan kennan walitti qabuudhaan daataa isaa analyze gochuudha jechuudha. Academic performance isaan irratti faaktariin gahaa jiru maayinni kan jedhu beekuun karaa gabaabaatiin ni danda'ama jechuudha. So hanga ammaa kan laalle method of primary data collection, method of secondary data ammoo akkamitti collect gochuu dandeenya. Due to the constraint of many in the time, collection of primary data may not be possible under all circumstances. Therefore, at this time, the investigator has to develop up to the secondary data source. Yeroo hundaa primary data argachuun maallaqa guddaa gaafata, yeroo guddaas nu gaafachuu danda'a. Sababa maallaqaa fi yeroo guddaa waan gaafatuuf secondary data collect gochuun baay'ee salphata jechuudha. So it is the data gathered or compiled from published and unpublished source of or files. Gabaabumatti internet irra gallee publish waraqaa ta'e irraa data argachuu dandeenya jechuudha. The main source of secondary data is a newspaper, journals, official record, government and government agencies, statistical abstract, and so on. Isaan kunneen madda secondary data jechuudha. Madda secondary data. When our source is secondary data, check that. Source of data keenya secondary data ta'e taanaan isaan kanneen check gochuun nurra jira. Tokkoffaa type and objective of the situation. Data nuti barbaannu maaliif barbaannu objectivin keenya maayini? Data nuti barbaannu data akkamiiti? Beekuu qabna. The nature and the classification of data is appropriate to our problem. Yes, amalli yookaan immoo data naturein data keenya akkasumas classification of data keenya wanta nu barbaannu yookaan problemii keenya solve gochuu danda'a. Kana check gochuun baay'ee bareeda. There are no bias in the reporting in the published data. Dataan sun data dhugaa ta'e kan bias hin qabne ta'uu check gochuu qabna. Note that data which are primary for one person may be secondary for the other. Dataan anaaf primary ta'e maybe Mr. X or Mr. Y immoo secondary data ta'uu ni danda'a jechuudha. So dataan tokko erga collect ta'e booda dataan sun present godhamuu qaba jechuudha. Kanaaf method of data presentation ilaalla jechuudha. So having a collected and edited data, the next step is to organize the data. Data tokko collect erga goonee booda, edit erga goonee booda, step inni itti aanu organize gochuudha. That is to present it in a readily comprehensive condensed form that aid in order to draw inferences from it. Yeah, data sanarratti kaane inference yookaan conclusion tokko bira ga'uudhaaf dataan sun bifa condensed ta'eetiin maal ta'uu qaba? Present godhamuu qaba jechuudha. So also it is also necessary that like be separated from the unlike one. Data curation argee data sana create goon kan wal fakkaatu fi kan wal hin fakkaanne gargar baafna classify goona jechuudha. Classify goon. So data tokko erga present gochuudhaaf meetodoota garaagaraa fayyadamna. Meetodiin yeroo baay'ee fayyadamnu maybe tabular presentationidha. Inni biraa immoo diagrammatic yookaan immoo graphical presentationidha. Data tokko present yeroo goonu teebilii fayyadamuu dandeenya yookaan immoo diagramii fayyadamuu dandeenya yookaan immoo graafii fayyadamuu dandeenya jechuudha. So the process of arranging data into the classes or categories according to similarity technically is called classification jedhama. Data akkaataa wal fakkaatuun arrange gaafa goonu yookaan immoo categorize yeroo goonu taatee sana maal jennaani? Data classification jennaan jechuudha. The most common method of presenting the data after they have been properly classified is tabular form. Yeroo baay'ee data tokko classify goonee booda present kan goonuun tabular bifa teebiliitiin which is often orderly arrangement of data column fi rowiidhaan fayyadamuudhaan data tokko bifa tabular form ta'eetiin maal gochuu dandeenya? Ibsuu dandeenya jechuudha. So now come to the important definition. One is raw data. Raw data jechuun recorded information which is original collected form. Whether it's count form or measurement is referred to as raw data. Data edii yookaan immoo kan akkuma collect
gooneen kan argannu sanaan raw data jennaan jechuudha. Raw data kana erga further process goonee booda maal ta'a? Informationii ta'a jechuudha. Kanaaf information osoo godhiin dura data sana nambariidhaan keenya isaa taatee sanaan frequency jennaan. So frequency jechuun the number of value in specific class of distillation or the number of times of a certain values or order of values repeated in a given data. Fakkeenyaaf barattoota 10 irraa erga teestii kennineef booda barattoonni 5 fidan meeqa jennee gaafa gargar baafne namoonni 5 fidan barattoota 60 keessaa 10 gaafa jennu isa kanaan frequency jennaan jechuudha. Frequency jechuun number of variables or number of times of that variable jechuudha. That is, frequency is the number of observation belonging to the given value or group jennaan jechuudha. So frequency distribution is the organization of raw data in the table form using classes and the frequency. There are two types of frequency distribution, categorical or qualitative, as well as numerical or quantitative, or grouped and ungrouped data frequency distribution. Go frequency distribution lama qabna. Categorical frequency distribution, which is known as qualitative, as well as numerical or quantitative, or grouped and ungrouped frequency distribution jennee bakka lamatti qooduu ni dandeenya jechuudha. Categorical frequency distribution. Here, data are classified according to non-numerical categories. Categorical gaafa jennu non-numerical category. Used for, the data can be placed in specific categories such as nominal, ordinal, yes, bifa nominal yookaan ordinalitiin kaa'u fakkeenya marital status. Marital status in mind, divorced, married, single or like that. Akkas goonee kaa'uun categorical jennaan jechuudha. Rank data akkasumatti reefu jennisaa jechuudha. To construct categorical frequency distribution, the category contained in the frequency distribution must be mutually exclusive and exclusive at all. In other words, the element must be counted in one and only one category. Moreover, each data should be included. Data of danda'e yookaan ofii isaatiin dhaabbachuu danda'u jechuudha. Mutually exclusive jechuun daataan tokko daataa biraa irratti depend kan hin taane jechuudha. Fakkeenyaaf nominal level of data. Example. A social worker collected the following data on marital status for 20%. Namoota 20 irratti research hojjechuu barbaadu. Namoota kana irratti haalli isaa irra jiran maayini? Kan heeruma immoo, kan singilii ta'e immoo, kanneen jaarsi jalaa du'e immoo, kan immoo kan jaartiin jalaa duute yookaan immoo kan divorce ta'an kan jedhu bifa kanaan data kana kennuu dandeenya jechuudha. M in married, S in single now, D divorced, W is widowed, D is divorced. Kanaaf amma bifa kanaan data kana erga collect goone booda frequency distribution isin keenya. Married warroonni ta'an meeqa? Asii fakkeenyaaf tokko, 2, 3, 4, 5, 6. Kanaaf 6 jechuun frequency isaati jechuudha. Single warroonni ta'an meeqa? Tokko, 2, 3, 4, 5, 6. Innis 6. Kanaaf 6. Akkasuma jennee isaan kanneen frequency distribution kaa'uu dandeenya jechuudha. So, since the data are categorical, discrete class can be used, and there are 4 types of data. Yeah. Married, single, divorced, and widow. This will be used as a class of 4 distribution. Then we follow the procedure to construct the frequency distribution. Frequency distribution draw gochuudhaaf jalqaba data keenya bifa kana rank classify goona. Sana booda table qopheessuu yaalla jechuudha. Table qopheessina. Kanaaf table keenya irratti warroonni single ta'an meeqa? Yes. Warroonni single ta'an meeqa? Warroonni married ta'an meeqa? Warroonni divorced ta'an meeqa? Warroonni immoo widowed ta'an kan jaartii jalaa du'e yookaan jaartiin jalaa duute immoo meeqa kan jedhu bifa kanaan adda baafna jechuudha. Frequency isaanii immoo maal fakkaata kan jedhu ibsuu danda'u qabna jechuudha. So sana booda tally jechuun tally of the data and place the result in the column, count the tally in the place the situation in the column, find the percentage of the value in each column, and finally you have to know F is frequency and the N is total number of value. So F over N is 20 as you know. So percentage is anything kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf bifa kanaan kaa'uu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan dhumarratti akkatti kaa'amuu danda'a. Is frequency distribution jennaan. Tabular frequency distribution. Data row ta'e sana bifa kanaan qabsiisuu ni dandeenya. Bifni kuni taaliidhaan kaa'uudha. 5 ka ta'e kana takka 2, 3, 4, 5 goonee keenya jechuudha asirratti.
takkaaf teertee actually shan goona kan shan gochuun irra jira akkasitti goonee kaa'uu ni dandeenya isa kanaan frequency distribution jenneen jechuudha frequency distribution inni itti aanu ordinal level or rank variable fakkeenyaaf certification with service level counseling center survey on 20 students summarizing the following data amma satisfaction isaanii maal fakkaata jedhee namoota 20 irratti research hojjete jechuudha very satisfied dissatisfied very dissatisfied kanaaf asii bifa frequency tiin warroonni satisfied ta'an afurii warroonni very satisfied ta'e afur warroonni satisfied ta'e immoo 9 warroonni dissatisfied ta'e immoo afur warroonni very dissatisfied ta'e immoo 3 walitti meeqa 20 kanaaf bifa frequency tiin akka danda'ama jechuudha kuni baay'ee salphaadha laaluu dandeessu actually the other one is numerical frequency distribution here the data are classified according to the numerical size so there are two types of numerical frequency distribution discrete or grouped ungrouped and continuous or grouped jenne numerical frequency distribution bakka namatti qoodna discrete akkasumas continuous discrete jechuun ungrouped dha continuous jechuun immoo grouped data jechuudha so fakkeenyaaf discrete or ungrouped frequency distribution gaafa jennu when the values of observation are listed as they observed and the number of times each value occurs recurring in front of it we obtain discrete frequency distribution so to construct discrete or ungrouped frequency distribution first we have to find the smallest and the largest so kan range barbaadu qabna jechuudha range maximum value minus minimum value jechuudha kanaaf range dhaan keenya waan ta'eef discrete value range barbaadna jalqaba jechuudha arrange the data in order of magnitude and the counting frequency then facilitate counting one may include column or tally kanaaf frequency distribution itiin keenya jechuudha orderii qabsiifnee firoo guddaarraa gara xiqqaa ta'uu danda'a xiqqaarraa gara guddaa ta'uu danda'a orderii qabsiifnee frequency sana beekuu qabna jechuudha fakkeenyaaf namoonni kun barattoonni kun qorumsa booda qorumsa isaanii dhibbarraa hammana fidan barattoonni 20 jechuudha kanaaf frequency dhaan kaa'uuf yaadna jechuudha fakkeenyaaf namoonni 80 fidan namoonni 70 fidan meeqa namoonni 85 fidan meeqa kan jedhu frequency dhaan kaa'uu kuni gara gochuudhaaf jalqaba range hojjanna range barataan dhibbarraa guddaa fide 90 ka xiqqaa immoo 60 kanaaf rangein isaanii 30 ta'a jechuudha 30 ta'a sana booda range dhaan keenya jechuudha range dhaan keenya maarkii isaanii fakkeenyaaf warroonni 60 fidan nama lamatu jira frequency isaanii 62 kan fide tokko jira 65 kan fide bifa kanaan erga range goonee booda frequency distribution yookaan numerically akkanatti kaa'uun ni danda'ama jechuudha. So asitti gaafii wayii isiniif kennamee jira. Fakkeenyaaf assume 30 families were surveyed to find out how many children they have. Namoota 30 irratti yookaan family 30 irratti hamma daa'imman isaan qaban qo'annaa adeemsifame jechuudha. The raw data obtained can be like this. Tokko inuman qabani. Tokko ijoollee 2 qaba. Tokko ijoollee 3 qaba. Tokko ijoollee tokko faaqa. 4 qabullee jira. Kan 5 qabullee jira. Kanaaf isaan kanneeniif maal ijaaruu barbaanne amma discrete or ungrouped frequency distribution akkuma reef hojjanne sana hojjechuun barbaachise jechuudha. Kanaaf jalqaba range hojjechuudha sana booda isaan kanneen frequency isaaniitiin kaa'u. Inni lammaffaa continuous or grouped frequency distribution. Continuous or grouped frequency distribution. When the range of the data is large, the data must be grouped into class that are more than 1 unit in the width. Gaafa data nuti qabnu range isaa guddaa ta'e taanaan, range isaa garmalee guddaa ta'e taanaan kilaasiidhaan keenya jechuudha. Giddu galeessaan asirraa jalqabee hangaasii namoota meeqa kan jedhu bifa kilaasiitiin kaa'uu yaalla jechuudha. To prepare grouped frequency distribution, we need to define some basic terms associated with it. One, grouped frequency distribution jechuun maali? Frequency distribution when several number are grouped in one class jechuudha. Grouped frequency distribution jechuun frequency distribution hedduu bakka tokkotti gaafa grouped ta'u jechuudha garaa gabaabaa. Class frequency or simple frequency jechuun it is a number of observation jechuudha gabaabumatti. Class sana keessatti observation hin jiru maali? Class limit jechuun lowest and highest limit class sana. Guddaa fi xiqqaa average jidduu sana jechuudha. Class lower class limit kun immoo lower class limit qaba, upper class limit qaba jechuudha. Upper class limit inda
lower class limit gaafa. Lower class limit means that a class is a value such that no lower value that can fall into the class. And the upper class limit means that the class of the variable, the value such that no upper class can fall into the class. So the limit could actually appear in the data and they have a gaps between the upper limit of one class and the lower limit of the next class, and that is the class limit or class boundary. So the unit of measurement U is the distance between two possible consecutive measurements. It is usually between 1, 0, 1, 0, 0, 1, maybe 0.001 jedheetti. Unit of measurement yookaan immoo distance gidduu isaanii jiru. Kanaaf akkasumas class boundary jira, upper boundary, lower boundary waan jedhamutu jira. Isaan kanneen ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf upper class boundary jechuun upper class limit plus 1/2 unit of measurement or the gap. Lower class limit means lower class limit plus minus 1/2 of the unit of the gap. Jennee calculate gochuu ni dandeenya jechuudha osoo frequency distribution osoo kaayin jechuudha. Class width jechuun the difference between the upper and the lower class boundary of any class. Class width means that the difference between the upper class and the lower class boundary is known as class width. It is also the difference between the lower class limit of any two consecutive class, or it is the difference between the two consecutive class marks. It is a range value such a class should over whenever possible we make it equal to all. Now class boundary jechuun garaagarummaa upper class limit fi lower class limit jidduu jiru sanaan class width jennaan jechuudha. Class mark or midpoint jechuudha. Midpoint jechuun lower class limit plus upper class limit over 2 jechuudha kuni. Kanaaf lower class limit beektee upper class limit beektee taanaan isaan lama walitti hidhaatee lamaaf gaafa hirtu class mark yookaan midpoint argatte. It is an average of the lower and the upper class limit or the average of upper and lower class boundary of a given class jennaan jechuudha class mark jechuudha. So the other one is relative frequency. So relative frequency means that the frequency distribution is a summary, a table in which the original data is condensed into the groups and their frequency. But if the researcher would like to know the proportion or the percentage of class in each group, he or she can do so by constructing a relative frequency distribution. Yeah, relative frequency distribution jechuun the summary of the table table tokko keessa frequency wan jiran summarize erga goone booda relative frequency isaanii barbaadu ni dandeenya jechuudha. Relative frequency isaanii barbaadu ni dandeenya jechuudha. So dividing the frequency in each class of the frequency distribution by the total number of observation give us what? Relative frequency. Relative frequency calculate gochuudha formula nuti fayyadam frequency of each class divided for total number of observation. It can be converted into a percentage of frequency distribution by multiplying 100. Isuma kana kaafa dhibbaan baay'iftu percentage of frequency distribution jechuudha. If Pi is the relative frequency of the class I and Fi is the frequency of the class I, N is the total observation, therefore Pi relative frequency is equal to Fi over N and the percentage is simply Fi over N times 100 yoonan malata. So gabaabumatti bifa kanaan calculate gochuu dandeenya. Parameteroota kanneen beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha actually. Cumulative gaafa jennu walitti hidhuudha gabaabumatti. Cumulative means that the frequency distribution does not also tell us directly the number of units below or above the specified value of the class. This can be determined by cumulative frequency distribution. Cumulative frequency distribution jechuun the number of observation less than or more than or equal to the specific value. So yeroo tokko tokko relative frequency waan na barbaadnu kan frequency distribution barbaadnu sana directly number of units sana nutti himuu dhabuu danda'a jechuudha. Kan below yookaan above specific value kan ta'e sana. Specific value sana beekuudhaaf garuu maal fayyadamna jechuudha? Cumulative frequency distribution fayyadamna jechuudha. So two type of cumulative frequency tu jira. More than cumulative frequency fi less than cumulative frequency jedhamu. More than cumulative frequency yeroo jennu the total frequency of all value greater than or equal to lower class boundary jechuudha. Less than cumulative frequency gaafa jennu all frequency that less than what? Upper class boundary jechuudha. Kuni less than, more than cumulative frequency, the less than cumulative frequency jennee bakka lamatti qonna. More than gaafa jennu
all the value greater than or equal to lower class boundary. Less than gaafa jennu immoo all value less than or equal to upper class boundary ta'a jechuudha. Guideline for classes. There should be between 5 to 20 class. Yeroo tokkoon 5 hanga 20 class qabaachuu qabna. Classiin kun immoo hundi isaaniitu uf danda'a ta'uu qabu. Mutually exclusive. This means there is no data value that can fall into two different class. Classii tokko keessa data wal fakkaatu tokko classii lama keessatti argamuu hin danda'u jechuudha. The class must be all inclusive or exclusive. This means that all data value must be included. Data naaf hin jiru, data gatamu hin jiru jechuudha. Data gatamu hin jiru. The class must be continuous. There are no gap in the frequency distribution. Gap hin jiraachuu hin qabu. The class must be equal in width. Width isaanis wal fakkaata ta'uu qaba jechuudha. This one is the characteristics. Maarri grouped frequency distribution akkamitti construct gochuu dandeenya? Step akkamii follow gochuu qabna? Inni jalqaba highest value fi lowest value adda baasuu qabna. Lammaffaarratti range isaa calculate gochuudha. Simply maximum minus minimum goone range barbaaduu qabna. Sana booda select the number of class desired. Class meeqa nu barbaachisa? 5 hanga 20 jidduu ta'uu qaba jennee irraa. Isa sana baasuudhaaf garuu formulaan jira. That formula is known as Sturgis rule. Sturgis rule maal jedha? K is equal to 1 plus 3.322 log n. N jechuun number of what? Observation jechuudha. Kanaaf lakkoofsa arganne sana round up goona to the nearest whole number. Malee decimaala fudhachuu hin dandeenyu. Where K is number of classes desired and N is the total number of observation. Kanaaf hammam classii meeqa nu barbaachisa kan jedhu Sturge rule kana fayyadamnee argachuu ni dandeenya. Then class width barbaanna. Class width kamitti barbaanna? Range arganne sana number of class dhaaf ifachuu. Sana booda pick a suitable starting point less than or equal to minimum value. The starting point is called lower point limit of the first class. Continue to add the class widths to this lower limit to get the rest of the lower limit class. So, kas gochuu dandeenya jechuudha. Inni dhuma upper class limit fi lower class boundary isaa beekuudha. Inni dhuma isuma sana find boundaries isaan jiru jidduu jiru by subtracting unit over 2 from lower class limit and adding u over 2 to upper class limit. By this principle, class limit, class boundary argachuu dandeenya. Upper class boundary and lower class boundary jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Okay, fakkeenyaaf construct the frequency distribution for the following data. Amma steepota hanga ammaa dubbanne sana hunda irratti hundaa'uudhaan isaanan kanneen frequency distribution draw goona jechuudha. Kanaaf steepin jalqaba highest value fi lowest value adda baasuudha. Highest value 39, lowest value immoo 6. Kanaaf highest fi lowest erga baaftee booda range isaa barbaaduudha gabaabumatti. Highest value minus lowest value gootee range calculate goota jechuudha. Sana booda select the number of class desired. Number of class hammamtu nu barbaachisa kan jedhu barbaadna. Namicha kana seera Sturge rule kana fayyadamuudhaan bifa kanaan calculate goone 5.3 waan argannuuf approximately gara 6tti ol guddifannaa jechuudha. Sana booda width isaa beekuu qabna. Simply range hiru K 33 kanaaf 5.5 kanaaf isa kanallee approximately gara 6tti ol guddifna. Sana booda select starting point. Let to be a minimum number. Lakkoofsi xiqqaan nuti irra kaa'uu qabnu ishee kana jechuudha. 6 ta'uu qaba xiqqoon ishee waan taateef. Sana booda 6, 12, 18, 24, 30, 36 jennee class limit isaa baasuu dandeenya jechuudha. Class limit isaa baasuu dandeenya. Class limit isaa erga baafnee booda upper class limit isaa barbaanna. Upper class limit jechuun U12 minus U. U is a unit. Therefore 11 ta'a jechuudha. Then you have to add 6. You have to add 6 to get successive upper class limit jedha. Amma booda 6 dabala upper class limit isaa argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf 6 haga 11 kanaaf 6 asirratti yoo daatu 12 ta'a. Kanarratti 6 yoo daatu 17 ta'a jechuudha. Kanaaf 12 haga 17, 18 haga 23, 24 haga 29, 30 haga 35, 36 haga 41 ta'a. Kanaaf bakka kana keessatti daataa keenya
asuma keessa arrange goone taaliidhaan ibsine yookaan immoo lakkoofsaan ibsuu yaalla jechuudha. Then class boundary isa calculate gochuu ni dandeenya. Lower class limit minus u over 2 that is 5.5 ta'a. Then upper class boundary jechuun 11 ida'u u over 2 11.5 ta'a. Then we can continue to add widths on both boundary. This and this to get the rest boundaries. So 5.5 haga 11.5 11.5 haga 17.5 17.5 haga 23.5 jecha 5.5 irratti daa'ida deemna jechuudha. Bifa kanaan class boundary isaa arganne jechuudha. Class boundary isaa arganne sana booda taaliidhaan lakkoofsa kaa'uudha baqa. This one is a frequency or complete frequency distribution for the given example. Relative frequency, percentage of relative frequency bifa kanaan calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. Ni dandeenya jechuudha. So this one is how you can calculate, you can compute the frequency distribution for the given raw data. Example in Birajira, one not kana isin la dandeessu materiali garagararratti. Inni itti aanu diagrammatic and graphical presentation of data. Hanga amma table ilaalleerra. Amma immoo bifa diagrammatiin yookaan immoo graphically data present gochuun akka danda'amu ilaalla jechuudha. So it is often said that a picture is worth of sounds than words. Argite yeroo tokko pictureidhaan data kaa'uu fi jechaan kaa'uun garaagarummaa guddaa qaba. Pictureidhaan gaafa keechuu namni gabaabumatti hubachuu danda'u yookaan immoo nama keessatti hafaa jechuudha. So diagram are more suitable to illustrate the data which is discrete while continuous data is better representing graph. Kanaaf diagrammatically kan ibsinu daataan sun discrete yoo ta'edha malee continuous ta'e taanaan graphically osoo ibsine immoo daataan sun hiika bareedaa argata jechuudha. So there are the technique for presenting data in a visual display using geometric or picture importance here. They have a greater attraction bareedaa qaba. Picture yookaan diagrammatically gaafa keenya attraction yookaan attractive ta'a. Lammaffaa facility comparison compare gochuufis nama rakkisu. Inni bira easily understandable namni gabaabumatti yookaan karaa salphaan hubachuu danda'a jechuudha. Kanaaf daataa keessan teebiliidhaan kaa'urra osoo diagrammatically keessan baay'ee filatamaa ta'a jechuudha. Diagrammatically data karaa kamiin ibsuu dandeenya? P-chartii fayyadamuu dandeenya, pictogramii fayyadamuu dandeenya, bar chartii fayyadamuu dandeenya. Kanaaf diagrammatically data present gochuudhaaf meeshaaleen sadeen yookaan tuuliin sadeen fayyadamnu P-chart, pictogram and bar chartiidha jechuudha. Maayinni maal fakkaatu tokko tokkoon isaanii alaala. P-chart is generally used to show how the world is divided among several categories. Data keenya guutuu sana karaa garaagaraatiin qoqqoodna jechuudha. Karaa garaagaraatiin bifa chartiitiin yookaan bifa P-chartiitiin qoqqoodna. The amount in each category is expressed as a percentage, then a circle is divided into segment or a piece of pie proportional to the percentage of each category. Kanaaf circle tokko keessatti qoqqooduudhaan data keenya kaa'uu danda'udha. Keenyaaf dataan akkuma beekamu triangiliin tokko kan saayikiliin tokko eriyaan isaa percentagein isaa 360 degree kanaaf 360 degree kanaan qoqqoodna jechuudha daataa keenya bifa saarkiliitiin. Fakkeenyaaf kallattiimaan gara diyaagiraamaatti adeemna. Yeah, you know that the formula angle of sector is obtained by using value of the parts over total quantity times 316. Therefore, percentage of the value equivalent frequency over n times 100 goone qoqqoodna jechuudha. Kana jechuudha fakkeenyaaf P-chart jechuun kan fakkeenyaaf daataan kuni kilaasii qaba men, women, girl, the boys. Kanaaf frequency'n isaanii kaa'ameera, percentage'n isaanii kaa'ameera, digriidhaanis sun asirratti kaa'amanii jiru jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf isa kana fudhattan lakkoofsi tokko maal isinitti hima? Dhiira yookaan immoo meenii isinitti hima. Lakkoofsi lama maal isinitti hima? Dubara yookaan women isinitti hima. Lakkoofsi sadaffaan kun immoo girls isinitti hima. Lakkoofsi afuraffaa boys isinitti hima. Amma kana keessa gaafa laaltan warri boy kan bi'at minimum number lakkoofsi isaanii kan isaaniitu xiqqaadha. Gaafa as dhuftan 54 90 72 144 jedhee deema. 54 kun xiqqaadha jechuudha isaan hundarraa. Guddaan immoo eenyuun girl or 3 this one.
Yes, this one hundarraayyuu isatu guddaadha. Kanaaf ishee kana bakka afuritti qoonnee walumaa galatti garuu isaan kana gaafa walitti daatan 360 caaluu hin qaban jechuudha. Digriin saarkilii 360 waan ta'eef. Kanaaf daataa keessan bifa kanaan gaafa ibsitan namni tokko compare gochuun rakkatu. Fakkeenyaaf asirratti women is greater than all the other data akka ta'e ni beeka jechuudha. As well as boy is less than all data. Compare gochuufis namni rakkatu. Eenyutu baay'ata eenyutu xiqqaata kan jedhu namni tokko akkasumatti hubachuu ni danda'a jechuudha. Adeemsa kanaan P chart jennaan jechuudha. P chart. Inni itti aanu bar chart. Bar chart gabaabumatti amma diyaagiraamii keessaa ilaalaa deema. Look this one diagram. Fakkeenyaaf daataa sana bifa kana yoo keenye 2000 irratti daataan kun garmalee guddaadha. Bara 1990 irratti immoo daataan xiqqoo wayyaadha. Bara 1960 yoo dhuftan immoo baay'ee xiqqaadha. Baay'ee xiqqaa. Kanaaf akkatti ilaalee namni tokko fakkeenyaaf osoo inni kun the effect of industrial revolution on civilization osoo ta'e, industrial revolution on civilization osoo ta'e bara 1960 irraa jalqabee hanga 2000 maal fakkaata kan jedhu ibsuu yoo barbaanne dabalaa akka deeminu fi bara 2000 irratti immoo even very ramp akka ta'e namni tokko hubachuu danda'a jechuudha. Kanaaf daataa kan kee bifa kanaan gaafa present gootu namni kamiyyuu gabaabumatti understand gochuu ni danda'a jechuudha. Adeemsa kanaan bar chart jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. So inni itti aanu graphical presentation of data. Graphical presentation of data gaafa jennu histogram, frequency, polygon and cumulative frequency graph are most commonly applied graphical presentation of continuous data. Isaan kun eenyu fayyadu? Continuous data dhaaf nu fayyadu. Isaan duuba irratti ilaalle P chart minaan sun maal discrete data nu fayyada. Kanaaf continuous data present gochuu barbaanne maal fayyadamna? Histogram, frequency, polygon, cumulative frequency graph and different graph fayyadamna jechuudha. Different graph can be used for expressing such type of data. Kenya histogram is special kind of vertical bar graph and this histogram have no space between the two bar. Halallo ammas kallatti man gara diagramatti isin fidu. Kan histogram jechuun kan gaappiin hin jiru jidduu isaan hundi isaaniitu kan wal qabatanidha. No gap at all. Okay? This one is what? Histogram jechuudha. Histogram. Kanaaf daataa keenya bifa kanaan analyze gochuu dandeenya. Amalli histogram mind shape keessaa laallee dabar mind property of histogram only used for continuous data. Daataan keenya continuous ta'uu qaba histogramii fayyadamuudha. Only horizontal axis or the horizontal axis x axis continuous yeroo hunda x axis horizontal scale jechuudha. Horizontal data jechuudha. Horizontal data. Heightiin isaa yookaan width of the histogram is its own use and the frequency of the data is shown in the vertical or y axis. Frequency is samo y axis no, x axis is more continuous data sana. The width of each data is rectangle or rectangular form and all rectangle have the same width. It is prepared in rectangular form. Rectangle in asitti argitan width isaanii hundi isaatiyyuu wal qixa. Hundi isaatiyyuu width isaa maal ta'uu qaba? Wal qixa ta'uu qaba. So this one is histogram. You have to express your data by using histogram like this. Frequency polygon in mind. Look, this is the entrance result of some batch. So by using histogram and frequency polygon, we can express such type of data. Asin dura laallee ture natti fakkaata chapter tokko farratti parameter mind static sampling mind sample size variable jechuun maal jechuudha. Isaan kun termilee yeroo baay'ee nu barbaachisanidha. Fakkeenyaaf parameter gaafa jennu characteristics or a measure obtained from population. Statics is a characteristics or a measure obtained from sampling. Parameter from population, statics is from sample. Sampling jechuun technique no. Yes, the process or a method of sample collection technique from population. Sample size, the number of elements or observation to included in a sample. Variable, it is an item of interest that can be taken on many different numerical values. Sannan kanneen termilee beekuu qabnudha akka statistikshiyan tokkotti.
Diagrammatic and the graphical presentation of data. Here also different like P chart, pictogram, bar graph, table and this one the summary. Like this is a kind of almost loud of a ledger. This one is simple bar graph again. Kanas P chart. Kanaf data kisan bifa kana multiple P chart one jedhamu jira bifa kanan present gochuu ni dandeenya. This one is simply frequency polygon kan jedhu kana. This one is the frequency polygon kanaf bifa kananis data keenya present gochuu ni dandeenya jechuudha. So thank you very much for your nice attention. Walumaa galatti chapteriin lammaffaan kana fakkaata. Chapterii sadaffaa the measure of central tendency kan jedhu qabanne wal argina. Agasiifuu warroonni channel keenya faaraa ta'an channel keenya ammas like gochuun akka hin dagatamne, subscribe gochuun immoo theory yookaan tutorial video babbareeda akkana argachuudhaaf isin fayyada waan ta'eef warroonni channel keenya faaraa ta'an subscribe gochuun hin dagatamu jechuudha. Kanaaf thank you very much for your nice attention.